Nagaanii fi araarri waaqayyoo bakka jirtaniif iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obbolootaan koo YouTube jalatti argamtan hundumti keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guutuu irraa afaan qaba. Isinis immoo bakka jirtanitti akka nagaa qabdan abdii guddaan qaba. Akkam jirtu qabxeewwan kiyya uummata qaalii ani nagaa kooti fayyaadha isiniin jedha. Ammoo wanta tokko dubbachuu dhufe innis maal inni hojjettanii shamarran biyya ormaa jirtu yookaan biyya arabaa jirtu ofiimoo namoota biraa irra jaalatti isa jedhudha. Ofii irra dhimmamti moo nama biraati irra dhimmamti isa jedhudha. Ofirra jaalatti moo nama biraati irra jaalatti isa jedhudha jechuudha. An akka kiyyatti shamarran biyya arabaa ofirra nama jaalattiin jedha. Ofirra namaaf dhimmamti, ofirra namaaf dhiiddi, ofirra nama gargaarti jedha. Sababni isaas maal inni seetan? Yeroo baay'ee ijoolleen gola ormaa hojjetu yookaan ijoolleen biyya arabaa kan rakkataa gargaaru isaanii, kan dhibamaa gargaaru isaanii, kan kufe kan harka qabu isaanii yeroo bootaa hundumattuu kan mul'atu isaan jechuudha. Ofii kiyyaa maalan godhadha osoo hin ta'in nama rakkate akkamittan gargaara kan jedhanii yaadanii. Innaa kana siniin jedha obboloota koo ofis jaalachuun hin barbaachisa. Akkuma nama jaalattanii, akkuma rakkataa gargaartanii, akkuma nama hunduma bira dhaabbattan ofii keessaniillee jechuudha. Ofii keessaniillee yaaduun isin barbaachisa. Ofii keessanii dhimmamuun isin barbaachisa. Maaliif ani har'a yaada kana qabadhee gara keessan dhufe seetan? Ijoolleen biyya ormaa jirru yookaan ijoolleen mana gola ormaa hojjennu baay'een keenya kaayyoo mana abbaaniif irraanfanna. Maalan ta'ee biyyaa ba'ee maalifan biyyaa ba'ee kan jennu daganne jechuudha. Hundumtuu as dhufee yoo rakkina ofii nutti matee rakkina san cufuufiif deema. Hundumtuu dhufeetoo yoo akkanan ta'e qaawwala namaa duuchuuf deemna malee qaawwala ofii keenya duufnee beenna. Ofii keenya boru maalirrattan boqadha, ofii keenya boru maalirrattan arrafa jennee yaadnee beenna. Rakkina namaa gargaaruu deemna malee rakkina nama oolchuu deemna malee ofii keenya akka boru rakkannu beenna. Maaliif akka manaa baane wallaalla? Ijoolleen baay'een dhugaan siniin jedha maaliif akka biyyaa ba'an hin dagatu yoo as ga'an jechuudha. Isin ijoolleen biyya ormaa jirtan yookaan ijoolleen gola ormaa jirtan rakkina baay'ee sinirra gaban arrafamuu, xiqqeeffamuu, namaa gadi ta'uu, ifatamuu, reebamuu wanta baay'ee argaati kan birrii fiddan. Qoosattii miti yookaan irriba gaarii raftanii yookaan boqonnaa gahaa argattaniiti yookaan keessi keessan gammachuu qabaateeti miti kan fiddan jechuudha. Akkamitti akka birrii kana ji'aatti fiddan isiniif isin bichaatu beeka. Namni isinii beeku tokko illee hin jiru. Namni biyya keessa taa'u yeroo isin as teessanii birrii fiddan kana waanuma qoosatti birrii argattan isaanitti fakkaata. Maaliif namni rakkatee hin argine namni dhufee as waa'ee jiruu biyya ormaa hin beekne namni tokkollee isiniif yaadu hin jiru. Namni tokkollee isiniif beeku tokkollee hin jiru jechuudha. Namni isiniif yaadus hin jiru, namni isiniif beekus hin jiru. Yoo ofii keessanii beektan malee, yoo nama dhufee arge ta'e malee jechuudha. Yoon argini doobbiin baalaa jedhan. Yoo harkaan qabdeen argin doobbiin baala. Isinii galee yoo laalanii jumaan baalumaa mitiire akkasuma. Ijoolleen biyya ormaatis yoo dhufanii akka itti isin qarshii kana fiddan yoo isin hin beekin dhugaan isin jedha homtuu keessan rakkinni keessan isaan hin galu. Kanaafi ofis irraanfachuu hin qabnu. Namas akkuma jaalannu ta'ee namas akkuma gargaarrutti ta'ee ofis dagachuu hin qabnu. Baay'een keenya nama osoo gargaaru waggaa 5, waggaa 4, waggaa 3 kan fidhetu jira jechuudha. Ofii keenya waan takka kan hin qabnetu jira. Sumunii takka kan hin qabnetu jira. Yoo galle maal irratti boqanne jettanii yaaddanii beektu. Galtanii bari yoo sumunii takka harkaan qabne namni tokko garagaree sin laalu sin jaalatu sin jiru. Deebitanii ammas waggaa 5 waggaa 6 fixanii deebitanii ammas goluma ormaatitti ol deebitu jechuudha. Asuma deebitu jechuudha biyya ormaatitti. Kanaafi karoora wanta hundumaa karoora itti baafan. Nama akkuma gargaartanitti ta'e nama gargaaruunis karoora qaba. Ofiifis qusachuu karoora haa ta'u. Wanti hundumtuu karoora yoo deemtan hin kuftanis hin rakkattanis. Anis bara akkuma keessan nama nan gargaara. Garuu
gargaarsi akkaataa qaba. Daangaa qaba akkaataa. Laala kan zinnitti dhedhee deemu hundumtuu dhufee rakkadhe siin jedha. Wanta xiqqoo rakkate birrii 10 soo rakkate sirratti dawwalee rakkadhee bee siin jedha. Birrii 100 soo rakkate rakkadhe siin jedha. Hundumtuu asii yaada kan ati qaawwala ormaa cufuu dhufte moo qaawwala kee cufuu dhufte? Of jijjiiruuf dhufte moo nama jijjiiruuf dhufte? Warri biyya akkasitti isin dararu sun isinitti dawwaleetu hirriba isin dhooggu osoo isin biyyatti galtanii kan garagaree isin hin laallee bar. Kan dhufee akkam bulte isiniin hin jennee bar. Osoo isin biyya keessa jiraattanii kan garagareetu akka quba harkaatiin qaba ol isin hin qabne bar. Gaafa isin biyyaa baatan fira baay'ifattu. Garuu gaafa biyya keessa jirtanii rakkattan namni garagaree isin laalu tokko illee hin jiru. Kun sobaa? Biyya keessatti namni garagaree akkam bulteen garaa isaa nyaatu gaafa isin biyyaa baataniitu hojjettanii birrii fiduu jalqabda fira keessan tokkoffaa kan ta'u isa sani. Garuu wanta manaa baataniif hin dagatinaa. Wanta biyyaa baataniif hin dagatinaa. Biyya namaa hojjechuun humna nama fixxii, umurii nama fixxii. Sammuun keessan gizee biyyaa baataniif gizee biyya ormaa jirtan gargari. Sammuun keessan baay'ee sin jeeqamaa. Dhugaa manni tokko mana cinqii irriiba isin dhooggutu jira. Isinitti iyyanii, isinitti fatanii, isin baannan santu jira. Sammuun keessan ammam dhiphatee birrii fiddu. Garuu fiddanii birrii san ofii keessanii kaa'attu. Ofii keessanii qusattu birrii akkas ta'aa fiddan san. Osoo uffachuu dharraatanuu uffachuu dhabdanii. Osoo dibachuu dharraatanuu dibachuu dhabdanii. Kan fiddan kana ofii keessanii qusattu moo akkuma argantan gara garbitti dhiyeessitu. Namnis mee nama gargaaran addaan baafachuudha. Dhugaan sinin jedha. Zinnitti dhanii ofii isaaniitiin nyaatanii bulanii kolfanii bashannananii si'ii gola ormaatitti guggubattu kana halkanii guyyaa sitti dawwalaa si dararu. Namoonni baay'een osoo kennuu garaan kee hin hawwin osoo hin fedhan keen ta'in maallaan jedhuudhaan namoonni baay'een kan kennitantu jiru. Maallaan jedhu laata kan jettanii kennitan baay'eetu jiru jechuudha. Maallaan jedhu laata hin kenninaa. Nama gargaaruu qabdan addaan baafadhaa gargaara kan waaqarraallee argattan kan waan isinitti gammadu. Zim jettaniituma karuma argitanii yoo bittinneessitan waan isinitti hin gammadu bara. Waaqarraan argattan humna keessan ittiin ooltan lafa baddan jechuudha isin. Kan waan isin jaalatu nama addaan gargaaruun nama addaan baafatanii beekudha. Nama gargaaruu qabdan jechuudha. Hundumtuu dhufee afaan dhadhaa dibatee afaan mi'aayee isin yoo gowwoomsee waan qabdan urguftanii maaliif kennitu? Maaliif dhaabbattanii of hin yaanne? Maaliif of hin gamaggamne? Nama tokkorra yoo gayaarra wanti nama tokkorra gahe sun qixxeenarra gaheeti maaf hin jenne? Miidiyaa kanarratti ijoollee biyya arabaa jedhu gizee baay'ee jechuudha. Garuu maaf walirraa hin baranne aga dhufee nu mataa keenyarra ga'utti. Tokko gowwoomuun kanuma jiru, lama gowwoomuun kanuma jiru. Maaliif umurii keenya guutuu gowwoomaa jiran? Maaliif nuun galle nuyi? Maaliif poosaraaf nuun dammaqne? Har'a hin hojjechaa jirta hin fidda garuu boru yoo galte akka tasaa ari'anii si galchuu jira bara. Osoo ati hin beekin kutaniitu si furuursu jira bara biyyatti. Gaafa sani mana eenyu seenta? Mana eenyu seentamee? Eenyullee taanan eenyullee yoo harkaan qabaanne namni si jaalatu hin jiru. Yoo harka keetii waan qabaanne waa fiiddee godhattu hin jiru. Ol kaa'an ol kaanii fuudhan jedhee Oromoo. Yoo ol kaawwatte ol kaatee fuuta. Yoo har'a ol guduuffatte boritti fayyadamta yeroo rakkina keetii jechuudha. Yoo harkaa qabaatte. Warrumti bira hojjettan kun osoo isin dhibamtanii guyyaa tokko osoo ciiftan isin jaalatu? Isin hin jaalatan. Dhugaan isiniin jedha isin hin jaalatan. Awwaan irra gahee argeeffan. Maalan ta'e seetan mana kana keessatti namichi gara biraa hojjeta. Namichi kun dhibee fidee dhufe jechuudha. Dhibee koronaa kana fidee dhufe. Fidee dhufeet isaan ittiin darbee ijoollee gurguddootti isin darbee anaaf ijoolleen xixiqqoo immoo boota tokko rafna jechuudha. Nu sadeen hin qabee turre. Bubbulee ani waanan isaan jala qulqulleessuuf naqabee jechuudha. Naqabee akkasumatti warri kun ammoo naqabeedhaan illee maallaan jetti namittiin tun nan jaalattuu miti yookaan jedhee obsee hojjedhee guyyaa kaanitti lafaa ka'uu hin dadhabe.
Yoo nan kaa jedhe dhugaa rabbi lafti kun akkanatti naan galabbatamu bakka waan mongodhu dhabee fuuluma oonan dhaabbadhee dhiqachuu dadhabee jechuudha. Ganama lafaan an ka'e nan ka'uu hin dadhabe na harxaxxecha nafa kiyya kana na qabee na urgufee akka bakka waanuma isinitti himuu hin danda'u. Akkuma ta'e jala kana qulqulleessee achi ishiin gadi buunan bakka na urgufee ilkaan kiyyu kan walitti na onna'ee achiin ciisee. Ciisee tana nama dhuftee nan maal taatee nan na dhukkubeen jedheen. Si dhukkubees illee nan jettee na dhukkubeen jedheen. Bakka akka ka'uu dadhabe dhuffadhee tanan dura dhibamaa ture bakka narra darbe jechuudha. Amma achi qoricha fiddee naa kennitee kaatee namittiin tun narra zoorti. Namittiin tun maaf akkana taatiin? Amma maal laan jetti mucayyoo hiriyaatii yookaan akka obboleetti xiyyaatitti ilaalutu jira. Ishiin akka fira xiyya taate hin beekti. Maal laan jetti siiti? Aga fayyitutti naan jette. Aga fayyitutti daa'ima kiyyatti na jalaa dabarsita. Aga ati fayyitutti ishii bira si geessuu naan jette. Sa'aatii tokko mana ofii na ciibsuu didde. Ishii bira si geessuu naan jette. Maaliif an daa'ima bira waan rafuuf jechuudha. Wanti hin godhu qabu hin jiru kaa. Garreen dhaqu tokko illee hin jiru kaa. Ishee dheetanan dhaqee osoo mucayyoo sun jiraachuu baattee sabbaa kiyyaa dhaquun. Eessuma dhaqusi mee ilaalaasitti. Kanaaf birrii of harkatti qabachuun birrii yeroo argitan of harkaa urgufuun hin barbaachisu. Of harkatti qabachuutu barbaachisu yookaan waa isinirra gahuu danda'a. Wanti namarra hin geenye hin jiru gola oolmaa kana keessatti. Gaafa nachi dhaqee fayyee deebitee na dhuftee na fuute. Argitanii dhibamaa keessan eenyullee isin hin jaalatu jechuudha. Eenyullee yoo dhibamtan isin hin jaalatu. Indoom mucayyoon hin deebi'in bana kanatti namittiin tun dhibamtee innaan ofiisitti fidanii akkanatti kasi baasan osoo waa qabannaa jettee akka maal si haa godha. Hin deebi'in bana sanitti innaan ani kan hojjedhuuf birrii isiin birrii ofiitti na hojjechiifti maal kiyyaafan itti qiimii qabadhee deendide. Maaliif yeroo kiyya fixadhee gara biyya kiyyaa galuu waan an barbaaduuf jechuudha. Fira kiyyaa miti maaliifan itti haaraa? Kanan hojjedhuuf birrii kiyya naaf haa kennitu malee. Yoo fayyaa qabdan hundumtuu sin jaalatu. Yoo harkaa qabdan hundumtuu sin jaalatu. Garuu gaafa harkaa dhabdaniif gaafa fayyaa qabdanii fira hin qabdan. Fira takka illee hin qabdan jechuudha. Mucayyoo wayii maal taate isinitti fakkaate osuma hojjettu gaxariidhaa gara asii dhufte osuma hojjettu birrii waggaa 4 maal gooti adaada ishiitti irratti ergatti. Adaada ishiituun Addis Ababaa jiraatti. Adaada tanarratti ergite birrii waggaa 4 adaada tanarratti ergite gaafa kaan sargiitu ture jettee akka ishiin himatte jechuudha. Sargiitu ture gaafa sargii warroonni hundumtuu deeman innis manaa deemee ture jette. Mucaan jaartii ani jaartii biraan hojjedha mucaan jaartii jette bootaa tokkotti galu daa'ima 4 qaba haadha manaa qaba jette. Isaan wajjin deemee akkatti deebi'e hin beeku. Karaa seenes hin beeku duubumaan dhufee na gudeedee na qabee na gudeedee jette. Achiin booda ani bakka of wallaalee nan boo halkanii guyyaa hojii wallaalee achi deebi'anii maal taate naan jennaan gara biyyaa galuun barbaada maatii kiyya yaadeen jedhee maaliif sammuun kiyya waan na jeeqameef yoon dubbadhe moo waan na ajjeesaniif jette. Amma akkasittan gara biyyaa galee jette. Gara biyyaa galee adaada tiyya tana birattan galee garaatti na afee gaafa garaan kiyya guddachaa dhufu adaadan tiyya tun manaa na ariite jette. Birrii kiyya naa kenninaan birrii maali birrii balleessin jira naan jette. Laal waggaa 4 ishiin gola ormaatitti waggaa 4 jechuun qalbii miti jaran waggaa 4 mana ormaatitti guggubattee birrii ishiitti ergaa turte mucayyoon tun waggaa 4 gubattee birrii natti ergite ana birattuu aadeessu ana birattuu haa boqattu hin jenne ofirraa darbite gadi. Ofirraa gadi darbite. Wanti gootuun jiru barandaa bulaa deemti. Daa'ima garaatti baattu wajjin rakkatte jechuudha. Amma karaarra jirti jechuudha. Karaarra jirti. Irdaataa barbaaddi, gargaarsa barbaaddi. Yoo duraan dursanii guduuffatanii amma gizeen ammaa ture akka wantiin hin jira maqaa keetiin baafattee eega karoo rabbiyaa baate wanta ofii godhuu qabdu godhattee wanta maatiidhaa godhuu qabdu gootee wanta nama gargaaru addaan baafattanii beekuu qabdu wanta hundumaa. Duraan dursitanii godhuudhaan duratti addaan baafatte waan boritti rafta wanta isinirra gahu tokko hin beektan wanta isin mudatu tokko hin beektan. Osoo atarra gargaartee harka duwwaa gara biyyaa galtee
nu gargaarte siin jedhan birrii achitti fixxee galteedhaan malee. Achitti birrii bittinneessiteedhaan malee. Garuu gola ormaa hojjennu uffata jarri nu bitaniin uffata jarri nu eeyyamanii miti kan hojjennu. Yoo maradhaadhaan marannee afuurree duuneeti miti kan wannaa jennu yuunifoormii tuuttaa uffannee carqii uffachuun nu dharraasisee jechuudha. Carqii uffachuun amma gizee ijoolleen gareen suuraa kaatee poosti gootu kan waanuma akkanatti bareedesa. Garuu yoo warri achi gadi ba'an carqii qabdurraa keewwattee bareeddee ittiin kaatee gadhiisi. Achi deebitee yuunifoormii ofiitti deebite jechuudha. Mee nama meeqatu gammadee jira? Ganama hoo gammaddan galgala hoo hin gadditanii? Osoo isin hin aarsin osoo isin hin mufachiisin oolu? Maaliif ofii keenya abbootaa ofiif hin kennine? Akkuma nama jaalannu akkuma namaaf ta'an ofii keenya maaliif hin taane? Boru maaltu nama mudatamaaf jennee yaadne? Maaliif hin guduuffanne? Waan manaa baaniif maaliif wallaal? Hundumtuu as yaa'eeti isin hojjajee isinii harka rukutee isinii wannaa jedhe hundumtuu waan isin jaalatu isinitti fakkaatina. Waa barbaadeeti isin harkaa. Afaan mi'aayeeti waan isin harkaa fuudhu barbaadeeti. Dhugaadhaan kan isin jaalatu immoo warra keessan. Sanirraan kan hafe ormi isinitti fayyadamuudhaaf dhufa malee isin fayyaduudha namni dhufe hin jiru. Giiftii koo kan isin jedhu bareedduu koo kan isin jedhu hundumtuu isin jaalatee isinitti fakkaatin. Maatis haa ta'u nama biraatis haa ta'u. Harmee keessan yookaan abbaa keessan irraan kan hafe jechuudha. Hundumtuu isinitti fayyadamuudhaaf nama dhufu. Osoo isin galtanii rakkattanii haadha keessan takkitti duwwaatu isin wajjin rakkata. Haadha keessan takkitti duwwaatu. Kan haadha keessanii taatanirra immoo ijoolleen gareen kan hormaa taatantu caala jechuudha. Kan haadha keessan gargaartanirra kan hormaa gargaartantu caala. Waan isinirraa barbaachise haadha keessan duwwaadhaa godhaa. Wanta immoo rakkatan namoota harka qalleeyyii, namoota haadha manaa abbaa manaa hin qabne, ijoollee abbaa fi haadha hin qabne, ijoollee nama luka qaama hir'uu kanneen gargaaraa waaqarraa argattu. Zim jettanii warrootuma zinnitti jedhee asii yaa'itti birrii keessan hin kennina. Haadha ofii gargaaruun rabbirraa argatta. Abbaa keetiif haadha kee gargaarte. Nama harka qalleeyyii rakkataa. Ijoollee abbaa fi haadha hin qabne. Haadha manaa abbaa hin qabne. Abbaa manaa hin qabne. Nama qaama hir'uu kanneen yoo gargaartan waaqarraa argattu. Giinii ziin jettaniitu namni birrii 10 rakkatellee as beetu giiftii koo bee badee qotiyyoon tokko akkana ta'e giiftii too bee re'een takka bee lafa bee qotachuun dadhabee bee sanyii bee facaafachuun dadhabee bee osoo hin jedhan hundumaa waliin hin geechan dhugaa isin hin jedhu. Waggaa 20 osoo as teechanii asitti aarri baaftanii eenyullee waliin hin geechan. Maaliif tokkoo gargaartan tokko sin kumataa tokkoo gootan santu sin kumataa meeqa gargaartanii dandeessu osuma nama gargaartan umuriin keessa sinirraa deema. Dhiirri waggaa 40 50 fuudhuu hin danda'a. Isinoo umuriin isin hin daangessu bareedinni har'a qabdan isinirraa harca'a. Humni har'a qabdan isinirraa harca'a. Gaafa humna dhabdamee maalitti narra feettanii yaaddu? Yoo ofii keessaniin guduufan. Keessan kophaa kaawwadha kan kennitan kenna. Ani hin kennina jechaan jira illee borullee. Anis nan kenna akkuma keessan garuu kan kennuufi kiyya addaan baafadhee tanan. Yoo wanti wayii nurra ga'e nu hundumtuu beekuu dandeenya. Garuu gizee tokko yoo nurra ga'e, gizee lama yoo nurra ga'e nuuf barumsa guddaadha jechuudha. Nuuf barumsa guddaadha. Namichi dhakaa qaxaqqaxeetu qaansira hojjetee buluu danda'u as ba'ee birrii dhoosiin jedhe maaliif kennita? Haa hojjetee argatu akka ati hojjettee argattutti ati bar makiinaa miiccitaa, shintibeetii miiccitaa, mana miiccitaa, nyaata hojjettaa, ijoollee eeddaa. Sa'aatii 24 walii gadi xullechaa walta jechuudha. Akkasuma warroonni humna qaban haa hojjetanii argatanii yeroo sani akka birriin itti dhuftu iyyuu beeku jechuudha. Kanaaf obbolootan koo ijoolleen biyya Arabaa ofirra nama jaalatti kanan jedheef waa malee hin jenneen. Dhugaan siniin jedha ofii osoo hin guduuffatin, ofii osoo birrii takka hin qabaatin, ofii waan itti boqodhaa har'a boruun galee itti boqodha osoo hin jedhin namaaf taati. Garuu namni shiidhaa ta'u jira. Mee namni ishii gargaaru jira? Mee ati namni maal inni jedhuun jira? Ijoollee biyya Arabaadhaa dhufte. Silaa maqaan ijoollee biyya Arabaa maqaa xuraa'aadha. Garuu gisee birrii hin mi'aawa baay'ee tokko. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Maqaa
maqaa addaatti maqaa biyya kanaa isiniif kennan. Maqaa ofii keessanii maqaa biyya keessanii isinirraa haqanii jechuudha. Kun immoo sababa hojjadheen jijjiirame itti dhufteetti garuu hojjattee jijjiiramtee itti fayyadamaa jirta. Waan meeqa dhabduu taatan? Birrii dhabdan, humna dhabdan, bifa dhabdan, umurii dhabdan. Yeroo umurii keessanitti kolfitanii gammaddanitti asiin gaddatti dhumattan. Bifa keessan yeroo itti bareeddanii mul'attanitti asitti gola ormaatitti ittiin xalaassin fixe, shifiniin isinirra yaa'e. Osoo birrii qabaattanii immoo birrii sanittuu boqattu. Wanta takka hin qabdan ijoolleen baay'een. Kanaaf hin gowwoomina. Anis gowwaan ture garuu nan naqqa'e malee. Naqqaa dhugaan siniin jedha bootaa raftanii dammaqaa yeroo hunda rafinaati. Waan nama tokkorra gahe ana boru maaltu narra gahedha yaada. Yaadni nama tokko siin dabarse yaadni kun anaaf yoo ani warra maalirran jira ani har'a maalan godhaa jira jedha yaada. Innaa obbolootaan koo yaadni anarraa qabu isuma kana. Dhugaa waan natti dhaga'amuuf gizee baay'een arga namoota baay'eerraa hin hubadha. Kanaaf ijoolleen gola ormaa jirtanii of haa yaadannu, haa qusannu, boru yoo galle immoo as deebinuurra boru waan gallee ittiin hojjennu biyya keenya keessatti ittiin jiraannu haa mijeeffannu. Yeroo hunda galaa as deebi'uun faayidaa tokko hin qabu. Umurii isinirraa fixuu malee, osoo hin gammadin addunyaa kanarraa boqachuu malee. Kanaaf karoora biyyaa baataniif hin dagatina. Waa'ee biyyaa baataniif hin dagatina. Maatii kiyyan gargaara yookaan jijjiira jettee biyyaa baate maatii keetis akkuma jijjiirtu ta'e ofis hin dagatin. Ofis hin irraanfatin. Kanaaf obbolootaan koo yaada kiyya irratti immoo jalatti koomentiidhaan naaf kennaayi. Isinis yaada hoo qabaattan jalaan naa ibsaayi. Yoon immoo dogongore immoo na deeffadhaayi. Isinin jaaladhaa. Isinin kabajaa. Bakkuma jirtanitti immoo nageenyi waaqa isiniif haa baay'atu lafa jirtanitti waan isin haa eegu. Innaa yuutuubii kiyya immoo sabiskiraayibii, laayikii, sheerii naaf godhaa na jajjabeessa. Warroonni maatii naaf hin taane maatii naaf ta'a. Anis maatii isiniifan ta'a. Harka wal qabnee walaa guddifnu, wal tuffachuurra wal gorfachuutu caalaa. Dogongora immoo yoon qabaadhe na gorfadhaa na deebisaa. Yoonaan wanta hamaa dubbadhe wanti kun gaarii mitiidha natti himaa walirraa barannaa. Dogongora ofii immoo walirraa barannaa. Hundumti keessanuu wal haa jabeessinu. Harka qaban wal qabnee bootaa tokko haa geenyu. Waan hojjanne immoo haa guduunfannu. Siniin jedha obboleewwan koo eebbifamaa baay'ee sin jaaladhaa baay'een sin kabaja.